أنا سويت جيت الرفقة مرة خبر فاهم. فيديو برسا خيسان بني بركب جا خيسان مالي بنو بربان تري روما استراليا جارسا اللي بروناتي نفكرت جارسا نقول مو كم وانت سنجر شوكولاتين كده وي حفيز يجرى شوكولاتي خليني عني بران مال فيت مال نياتري aku mati kok tak ada teman acu kubara kai nyata nra كيكينو سلاسي ما في وهانو في نياتي seenaan eessumaa akka kuchisteen dhabeenya uma fiicha Itoophiyaa deebuu deemu jeen qaf goote hono samboota kan akkanumatti haa'e hin xooyne laa bareeda booti kan akkanumatti haa'e bakka just hin xooyne nyaadhu akkanumatti haa gambaadha yaa hedduu bareeda masha Allah ginuuf nyaachaa turtee barasiisu kana na kudhanii makiinaan dhaabattee qobsisaa beelahee jira nama beelahee deemu akkana godhanii makiinaan irra dhiqaa jiranii asriin akkana godhe makiinaan taphalaa itti hime bar ummatatti ganama aareen eegaa ganama ummatatti hime gaayis ganama xiinxallee jiraan waliin baraati gisee raftu ummataa waliin xiinxallaa bar buna qabadheen xiinxallaa bar jaarsi kun gurguradhaa xiinxallee himeef Waanta galaafatte akkamittiin dho'isa dubeetteeti uummata kana aaree sabra dhufe aaraan miiraan aara guyyaa guutuu aareetiin galgala dammoo gammachuu arge sama maal isin jechuutti ture ni beektaa la khayrumaa fi garuu haa ta'u garuu hedduu aaree arrasiin jechuu ture atis dhugaadha khayrumaa fi abshiirraan jechuu turte bara Naatno min beekaa silkii taaniin tanaan miussi godhee silkii taaniin haasaa bar taaniin akkana godha akkas godha ture irraa hidhate achiin akkas godha ati san fidi waan akkana ta'ee atasii qulfi taanaan jedha atis na aarste hay giseen ani jechuun beeleen jira sin jiru bara akkas hin jettu bara hin koofata obsi rakkoon hin jiru nan jetta maaliif koofala jeetin ani immoo yalaas haasuun yakkumatti isa koofalchiisemsa dhiisee bara waan das nama jedhu si baannanuu dide malee bar bakkatti tolullee mee mana keen agarsiisi siin jedhe mana kaatee natti agarsiiste bakka sani godhaachi godha hayyee jechuun ammanuma laaluu barbaadde jeetire heyyaan reyaan jechuun akkamitti yaadame akkana godhu deema haa akkas jennaan gaa rakkoodha akkamitti yaada kamii yaadda garuu egaa takka nama shakkisiisu bara Maashaallah gin baay'ee ifaa jira aslii noo akkasi sobeesi fuudhe sin ta'e aslii bara wala waan ofiitiin fuudhi jedhaan jedhee waan ofii mana jennaan bakka ergasii waan ofii akkana aslii na bakka nu fuudhaa gadiin bahanii akkana mana jedhee fuudhaa jedhe ishi jennee ol tasmaammaani እዛ አስሊም fuudhee gamana agasiin bahee makiinaan tabalashate maali taana jira gara sirraan si zooraa sa'aatii alatti si feccisiisee as nyaachisee fidhaa gasanitti nu waan maraa manaa sirreessineefin mana na ba ambar mana tolfatu jira huccuun dadachaatu jira bar asli dhiisi waan dalagu jirtu
ani nyaata nyaachuu barbaada kottuu ni gabbaana. Museenaan gisa itti bilbilu qaraatiin deemaa seenaa qabaa deemaa itti. Baay'ee. Sammadoo Museen hulbata nu goota foon biteen jira kootu dafinaan jette. Anni yaanne bakka jechuun mana xiyyaana baastanii kisee dhufu manni ganda waan biraati subhaanallah. Museenaan qulfii mana kanaa waan qabaniif malee silaa hin qabaanne qulfii wallahi tokkocha bidire. Silaa qulfiiti jechuun anis qulfii mana isaanii hin qaba isaanis saalona xiyyaa hin qaba si galee. Silaa akkas ta'uu baate qulfii kan kee barbaadee maal jette xiqqishoonni shakkanii beektaa? Waan durarraa qulfii saalona mana kanaa waan qabaniif malee. Akkasittillee qulfii si harkaa fuudhuuf waan fana hin dhabnu haasaasim si yaachisin. Wallahi borsama keessa si fuusisa. Maal koo qabdee madeemtaati. Ati maas waan hin goone hin qabdu dhugaa rabbi. Akkasitti aaruu sanati waan akkanaa godhu turte. Subhanallah. Ni aarii baryaa Oromoo. Akkatti hin barlaan. Bareeda akkasii emotional taatee dhuftee mana biraa arsuun jira. Saanuu bara. Ibsa. Takkaa dhageessee namni dubartii takka afeeruuf gabbaasee akkamitti makiinaa namarratti dhiqan as keessa nama kaaniin jaan. Ay makiina xuraa'e siin jedhee yoo makiina xuraa'e faa godhataa jira mana sanumaa fi malee obsii mana. Silkii tanaan mute si godhee silkii taanii naasaa bareedu sanuma. Ani lolaan jira barsin dhageenye mute na godhu hangi. Jedhuunfaa dhaabee siin akkana obsisiin jedhee as deebi'a. Azaa silkii kaaniin ammoo jara waliin naasaa. Saa akkasitti way ibsaa koo wallaahi ibsaa thank you so much. Jecha siin qabu wallaahi dadhabdee dhugaa rabbii bara akkamaaf mucaa maal ta'eefi maal godhu jirtanatti him. Ay waa laalutti jira magaalaa gabbee waa laalee dhufee nama. Ibsa. Wallahi video awwal internet awalnash videon sila sira wara bami an bakki laalu barbade bakka awwala atol seente mana kastan laalu feeta na video tiktok in kurof keessa warabe kamere buuse beeta dabar networking gizmaati dhuftu dhaabbate jaan garuu ay tadrufu sanda achite dalagu dijeer networking ra aarte jirta miti networking si aarse garuu an hedduu gammade networking illeen badulle just hedduu gammadeen bannena aarse mani networking buuse video sallala lafa wonna jeddi teettee bar ni rifadhe bar fiigeetin kushinaa seene waasa deebee video sa keessatti sagaleen keen jira ibsaa dhufe koottu kaa jette beeta rifadhe no lafarratti maqaan xiyyaas michuun maqaan xiyyaalleen hin jira keetillee ni jira qubeen keenya lameentu jira bar akkanatti jechuun nama aruusa seenu deemu fakkaataa bar lafti rifadhee ree ammaaltu maal na godhu deeman jee rifadhee awwaanati maali jee rifadhee bar ibsaanii rifadhee wallaahi fiigeen kushinaa si lixeetiin bar fiigee hammaama lixeetiin alatti gabbee deemee lafatti gattaa'ee bar kasi lafaa ol na kaasanii bar maala soyitasa silaa bikasan arkite wallaahi anu lammada silaan arkeen hin booya viidiyoo san silaan arkee maal godharee waraabne ijoolleen. Waraabne barnaati silaa waraabamee ture wara. Namni bikka waraabu qabu sarsanii bar bikki sapiraayizii bikka dura ol seene bar. Bakka sanii bar bakki silaa waraaban maal godhande? Irla arga. Ambaritti mee barnaash waraaba mara saafee. Rakkoo hin jiru bakka ammallee ani hedduu gammadeetin jira yaadin. Argee barsan keessattuu buusee xiqqoo wayii bakka wayii ani waraabee jira. Maal waraabdate laayifii siin hin jennee baraagaas bakka intarneetni dhaabatee bar bakka silaa waraabamu
Hin argine Intalli barisin dhadhaabatte. faamilii. Bikkanan hulaa qulfii banadhee seen hin argine barisin. Hulaa jechuun aareetiin lallulaa. Sin hulaa akka mana namaatiin seena jeen gaffiigee ol deebi'e bar manuma kiyya. Gaffiigee ol deebi'e anta. Ayyoo rifadhoonni kana qaxxina jaasanu. Rifadhe akka malee. Ibsaa dhugaa rabbii guyyaa tokko haala kanaan na gaggabsu deemtaati. Na rifachiisaa hin oolin wallaahi gizee meeqa na rifachiiste. Guys, isin kana malee kana qofaa miti barka isin quban qabnellee isaan boodallee akkuma na jechuudha. Wait, ol seentu argeera. Hin dhaabate. Ol seente hin dhaabate. Kazaa ofirra gatteetti. Maali jettee? Guyyaa na godhaa oltu hummaa. Bakka ofirra gatteetti hin dhaabate mallee. Kazaa haasaage ibsaa dhufee kootu kaa jettee akka sallaanee. Garaan si balleesse moo akkami? Garaa na balleesse wallaahi bakka isaatti. Waa ibsaa. Maalitti hin beeka sii shaanta harkistu si harkee deengaddaa waan dhufteessi. Sii shaanta harkistuun si harkee miti. Ati sinama nu baraan sinama nu bara ibsaa wallaahi aan sapiraayizii jechuun aan yoo dhuftee fa'aa dhufuudhaan sapiraayizii na godhin natti himedha. Si hime maalitti hospitaala na ceebista si hime ibsa. Si hime naa dhaggeeffadhaa Oromoo isin jecha kan. Yaaddee si callisee bakka wayii taa'ee mana akkana haasaa jiru duubaan akkana tattaqa makshaa. Ibsaa yoo duubaan dhuftee akkana na hammatte moo wallaahi qananii isaan akka kiyyatti hin fiiguwaan waan jechuun nama nuun hin fiige wallaahi namni na dhaabuu hin jiru ni fiigaan jeen qaaxa jeen fiiganii beekaa mala kiyya hin fedhu laasiime yoo dhuftee kanatti himi mana ibsitee sapiraayiz jettee waan biraan hin godhiin siimeen. Biyyuma faranjiitti ilaalan xaaxaan danda'u. Deengattis akkana na rifachiise. Sii rafaa jiru yaa. Sii rafaa jiru. Qulfii museen afaarraa fudhadhee kaa godhee banadhee ol dhufee argama keetu irratti. Taqxaq akkanas godhee achi siiqimee rafaa siin jedhe. Deengattillee haayilillee malee sanillee aan uummatatti himne akkasii na rifachiiste sagalee. Kolfa silaa. Achi siiqimee rafaa siin rafaa siin jedhe. Maal jette dhagaan jiru bara. Sii rafaa jiru museen afaarraa silkii fudhadhee qulfii fudhadhee ol seenee kilaasii makee jechuudha xaaxaa akkanas tuttuqee achi siiqimee rafaa siin jedhe. Ani hin beeku waan hin ta'u ni jira yoo hin jirre ani waan hin gaggabuus ni gufaa lafatti. Indee yaara ibsaa waan akkanaan godhin. Sidaa taarikadha wallaahi. Akkasii yaadde akkasii godhin. Sapiraayizii si godhetti Laa yaade awwaan yaade asirratti akkamitiin? jechuun asirratti maalii hin himaa osoo hin ta'e waan akkasii. Silaa yaade sittuu ni muka uummatatti illee ni muka. Naagalee bareechuun kabiraatti illee ta'u dhufaatiin kan kee sapiraayiz ta'uu hin qabu. Because nan aarsiin sapiraayizii godhette.